UK ambaasaaddarri Eertiraa London jiran biyyichaa akka bahan ajaje. Londonitti ambaasaaddarri Eertiraa kan tahan Isxifaanos Habtamaariyaam biyya akka bahan ajajuu maddeen diploomaatii BBC'tti himaniiru. Marsariitiin embaasii Eertiraa London jiru akka agarsiisutti bakka ambaasaaddarichaa itti waamamaa embaasichaa olaanaa ta'uun kan hojjechaa jiran Saalii Abdullaahidha. Mootummaan UK ambaasaaddarri Isxifaanos Habtamaariyaam akka biyyaa bahan tarkaanfiin fudhate Eertiraan duraan ambaasaaddarra UK irratti tarkaanfii wal fakkaataa waan fudhatteef deebii isaatii jedhu maddeen diploomaatii BBC'n dubbise. Bara faranjootaa darbee ambaasaaddarri UK Eertiraatti ergaman mootummaa Eertiraarraa fudhatama diploomaatii barbaachisu osoo hin argatiin hafuu isaaniin garas osoo hin imaliin hafaniiru. Dhimmicha irratti BBC Tigirinyaan ibsa argachuudhaaf yaaliin taasise hin milkoofne. Amma akka biyyaa bahaniif kan ajajaman ambaasaaddarri Eertiraa Isxifaanos Habtamaariyaam waggoota darban 8f biyya isaanii bakka bu'uudhaan UK keessaa hojjetaa turaniiru. Ambaasaadarichi teessoo isaanii London godhachuudhaan UK'tti Eertiraa bakka bu'uun alattis baatii eebila darbeerraa kaasuun Ayirlaanditti ambaasadarummaa biyya isaanii dabalatanii hojjetaa turaniiru. Ambaasadarri kun UK'dhaa akka bahaniif ajajaman illee embaasichi hojii isaa idilee akka itti fufu kan barame yoo ta'u, embaasiin UK Eertiraatti argamus lammiilee isaatiif tajaajila qoonsilaa akka kennu ibsameera. Haa ta'u malee namoonni lammii dachaa biyyoota lamaa qabanii fi Eertiraa keessatti argaman haalli rakkisaan jiraachuu himaniiru. UK'n yeroo dheeraadhaaf sarbama mirgoota namoomaa Eertiraa keessatti raawwatamu biyyoota lixaa qeeqan keessaa tokko yoo taatu, waraana Tigraay waggaa 2f gaggeeffame keessatti hirmaannaa waraana Eertiraa cimsitee mormaa turte. Akeekkachiisa mootummaan UK yeroo yeroon baasu irrattis lammiileen Eertiraatti argaman daangaa Jibuutii, Itoophiyaa fi Sudaan irraa fageenya kiiloomeetira 25 ol akka hin imalle akeekkachiisa. Israa'el Benjaamin Netanyaahuu biyyi Filisxeem walabataate akka hundooftuuf dhiibbaa US taasistu ifatti morman. Netaniyaahuun ibsa miidiyaaleef kennaniin waraanni Gaazaatti gaggeeffamu erga raawwatee booda Filisxeemonni biyya ta'uu akka qaban yaada US dhiyeessite akka hin fudhanne kan ibsan yaada nageenya Israa'el balaarra buusuu jechuuni. Ameerikaan ammoo dhibdee naannichaa furmaata waaraa kan ta'u hundeeffama biyya Filisxeem akka ta'e ejjennoo qabachaa jirti. Galaana Balaay. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu yaada Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennuu irratti US qabatte akkan fudhanne US'tti himuu beeksisan. Ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin haleellaa Gaazaatti gaggeessan hanga mo'atanitti akka itti fufan, lolichis ji'ootaaf akka itti fufu beeksisaniiru. Waraana gaggeeffamaa jiruun Gaazaatti namoonni 25,000 du'anii uummatni Gaazaa keessa jiraatu harki 85 qeerraa buqqa'u ministeerri fayyaa Gaazaa ni ibsa. Kun ammoo Israa'el waraana akka dhaabduuf dhiibbaan hawaasa addunyaa akka irratti jabaatu taasisee jira. Michuu Israa'el ishee hangafaa akka taate US dabalatee firoonniif diinonni ishee hedduu gaaffiin yeroo dheeraaf ukkaamamee ture furmaata biyya lamaa yookaan two state solution deebisanii akka kaasan ta'eera. Kun ammoo Israa'eliif hin liqinfamne. Yaadni furmaataa biyya lamaa jedhu Israa'eliin alatti Filisxeemonnis of danda'anii biyya walabaa ijaarrachuu qabu ka jedhudha. Benjaamin Netanyaahuu kamisa darbee amajjii 18 gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin Israa'el lafa lixa laga Yordaanos jiru hundarratti to'annoo nageenyaa qabaachuu itti fuftii jedhan. Kuni dirqama ta'uu qaba. Yaada birmadummaa Filisxeem wajjin wal faalleessa. Dhugaa kana michoota keenya Ameerikaatti himuun barbaadaa jedhan Benjaamin Netanyaahuu. Netanyaahuun bara bulchiinsaa isaanii hunda Filisxeem biyya walabaa akka hin taaneef cichanii mormaa turan ammasitti jiru. Israa'el yaada Filisxeemonni biyya walabaa akka ijaarrataniif US dhiyeessite kana kufaa gochuu ishee walitti dhufeenya dippiloomasii biyyoota lixaa waliin qabdu jalaa qabbanaa jira. Ji'a Onkoloolessaa keessa Hamaas yeroo Israa'el irratti haleellaa gaggeesse US Israa'eliin deeggaraa turte. Gaazaatti lakkoofsi namoota nagaa du'anii heddummataa deemuun US fi biyyootni lixaa Israa'eliif deeggarsa kennan waraanni akka dhaabatuu fi Filisxeemonni biyya walabaa ijaarratanii rakkoon kun haala waaraa ta'een akka furamu yaada dhiyeessanii Israa'el irratti dhiibbaa gochuu eegalaniiru. Israa'el lammiilee nagaa ajjeesuu akka dhaabduu fi bakka Hamaas itti dhokate qofa akka haleeltu US irra deddeebiin Israa'el gaafachaa jirti. Muummeen ministeera Israa'el furmaata biyya lamaa kan US kaastee kufaa gochuu isaanii hordofee gorsaan nageenya biyyaalessaa White House Jack Sullivan biyyi isaanii US yaada furmaataa biyya lamaa Gaazaan deebitee akka hin qabamne jedhu gara fuulduraattis deeggaruu akka itti fuftu ibsaniiru.
ergama addaa Yuunaayitid Isteet kan ta'an ambaasaadar Maayik Hamar dhibdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate hidhattoota Alshabaabiif hiree babal'achuu uumaa jiraachuuf agarsiistuuwwan mul'ataniiru jedhan. Ambaasaadar Hamar yaa'ii Igaad kamisa magaalaa Kaampaalaatti gaggeeffame irratti Alshabaab muddama kana akka carraatti fayyadamee milishoota filachuutti jira jedhan. Gamtaan Awurooppaa karaa bakka buutuusaa ka'umsa dhibdee amma Itoophiyaa fi Soomaaliyaa mudate irratti Soomaaliyaa akka deeggaru akeekeera. Galaanaa Balaay bal'isee isinitti hima. Yaa'iin idileen alaa Igaad Ugaandaa magaalaa Kaampaalaatti gaggeeffame muddamni Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate akka tasgabbaa'u Sudaan keessattis waraanni gaggeeffamaa jiru akka dhaabatu waamicha gochuun goolabame. Yaa'ii kanarratti Itoophiyaan Sudaaniif Eertiraan hin argamne. Faallaa kanaan ammoo Komishinarri Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad pirezidantiin Soomaaliyaa bakka buutotni liigii biyyoota Arabaa ergamaan addaa US kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar ergamtuun addaa Gamtaa Awurooppaa Aneet Waaber bakka buutotni mootummoota Masrii, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates argamaniiru. Dhaabbatni walta'iinsi mootummootaa misoomaaf Igaad yaa'ii isaa wayita goolabuu ibsa baaseen dhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan walqabatee waliigalteen kamuu walabummaa tokkummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa haala kabajuun raawwatamuu qabaa jedhe. Somaalilaand qaama Soomaaliyaa ta'uu irraan kan ka'e waliigalteen raawwatamu hayyama Soomaaliyaas argachuu qabaa jedheera. Waliigaltee Itoophiyaan mootummaa Somaalilaand waliin raawwattee walqabatee muddama amma biyyoota lamaan gidduutti dhalateen akkaan yaadda'uus ibseera. Biyyootni lameen dhibdee gidduu isaaniitti dhalate hammeessuu dhiisanii mariin akka furanis waamicha godhee jira. Waraana ji'ootaaf Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru walqabate ammoo atattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu qaamolee lamaan waraanatti jiraniin akka waliigalamu waamicha godhee jira. Yaa'ii kanarratti kan argaman ergamaan addaa US gaanfa Afrikaa Maayik Hamar muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate kana Alshabaab akka carraatti fayyadamee loltuu filachuu fi lafa bal'ifachuuf sochiin godhu hubatamaa jiraachuu dubbatan. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandiin walqabate irra deebiin ejjennoon Yuunaayitid Isteets walabummaaf tokkummaan daangaa Soomaaliyaa kabajamuu qaba kan jedhu akka ta'e ibsan. As we have repeatedly said, the United States recognizes the Federal Republic of Somalia's akkuma mandura deddeebisnee jenne Yuunaayitid Isteets walabummaa tokkummaa fi tokkummaa daangaa Rippaabilika Federaalawaa Soomaaliyaa kan Somaalilaand dabalatuuf beekamtii kennite. Haalli Somaalilaand uummata Soomaaliyaa kan Somaalilaand keessa jiraniif dhimma ijoo waan ta'eef dhimma irratti murteessan ta'uu ni amanna. Waliigalteen walhubannoo mallatteeffamu booda muddamni dhalate keessumaa waraana Soomaaliyaan Afrikaanota biroo dhaabbilee idil addunyaa deeggarsa godhaniif Ameerikaan Alshabaab irratti gaggeessaa jiran danqaa jiraachuun isaa akkaan nu yaaddeesseera. Ammayyuu Alshabaab muddama kana fayyadamee loltoota filachuutti akka jiru agarsiistuuwwan argaa jirra. Kanaaf Soomaaliyaa fi Itoophiyaan yaaddoo waloo isaanii kan xiyyeeffannoo jalqabaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qaamoleen lamaanuu gocha rakkoo kana hammeessurraa akka of qusatan waamicha goona. Kunis loltoota Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa bobba'anii jiran dabalata. Sochiin yoo godhame Alshabaab lafa Soomaaliyaa bal'isee akka qabatu darbees Itoophiyaatti akka ce'u hiree uuma. Mootummaan Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf mootummoota Soomaaliyaa fi Somaalilaand waliin tumsa jabaa uumee ture itti fufsiisuun barbaachisaadha. Yaaddoon tasgabbii fi nageenya gaanfa Afrikaa irra jiru akka nammaanne mootummoonni naannichaa hariiroo gaarii fi mariin furuu qabu. Naannichi lola kan biraa keessummeessuu hin danda'u. Gaanfa Afrikaatti ergamtuu addaa Gamtaa Awurooppaa kataan aadde Aneet Waaber gama isaaniin dhibdee amma Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate bu'uurri isaa waliigaltee walhubannoo Somaalilaand waliin mallattaa'e ta'uu isaatiin Soomaaliyaa akka deeggaran akeekan. Erga waliigalteen walhubannoo jalqaba amajjii mallattaa'een booda haalli Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu adeemaa jiru nu yaaddeessuusaa ibsuu barbaanna. Waliigalteen mallatteeffame hariiroo biyyoota ollaa ta'an lamaan gidduu muddama uumeera. Kun ammoo Soomaaliyaa fi naannichaaf yeroo murteessaa ta'etti dhalate. Gamtaan Awurooppaa barbaachisummaa tokkummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa kabajuun qabu ibsuus barbaada. Ejjennoo kana dursinee ibsineerra. Ammas dhimma kanarratti Soomaaliyaa deeggaruuf qophii ta'uu keenya ibsina. Keessumaa Soomaaliyaan gama nageenyaan wayita ce'umsa irratti argamtu kana hariiroon faara gaarii qaamolee lama gidduutti godhamu naannichaaf barbaachisaa ta'uu cimsinee amanna. Guyyaan har'aa mariif wal amantaa uumuuf carraa uuma. Galoo galaana Edan irraa Itoophiyaaf handaara galaanaa kennuu irratti waliigalteen amajjii 1 bara 2024 Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand kan Soomaaliyaarraa walabummaan arganne waliin gochuun Soomaaliyaa dheekkamsiisee muddama guddaas uumeera. Biyyootni fi qaamoleen hedduun waliigalteen kun walabummaaf tokkummaa daangaa Soomaaliyaatti bu'innaa jechuun yoo ibsan Itoophiyaan waliigalteen kun
walabummaa Somaaliyaatti kan bu'u miti jetti. Manni maree nageenyaa fi tasgabbii Gamtaa Afrikaa guyyoota dura yaa'ii gaggeesseen ergamaan addaa Komishinii Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo wal dhibdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhalate kana jaarsummaan akka xumuran waamichi taasifamee jira. Somaaliyaan gama isheetiin waliigalteen Somaalilaand waliin raawwatame haga hin haqamnetti jaarsummaaf akka hin teenye beeksisteetti.